kallattiin barsiise akkasuma immoo akkuma kallattiidhaan ani ilma namaati jedhee ani ergamaa saba Israa'eliidha jedhee akkuma barsiise Iyesuus ani Waaqayyoodha jedhee kan barsiise ofiisaaf jira yoo ta'e immoo kun ammayyuu naaf diragaa. Ammas keessatti yaa ta'u unooyyuu inni Waaqayyoo ta'uu adiisu. Maaliif immoo ergamaatti nama namu? Maaliif naxxamanaa jedhe Yesuus gaaffii dhalaa kuni? Indo goggore ergamaatti nama namu ergamaatti maal amantaati? Ergamaa ta'uu isaatti amanta malee Rabbiidha jetteetti namantu ergama akka ergamummaa isaatti ergamaa Rabbiiti jennee hin qabanya. Isa immoo jechuudha dubbii isaa amanna taanaan dubbii isaa ergamaa ta'uu isaatti waan hin ergetti amanna taanaani isan anaxxamanaa jedheef isatti amanamuun dirqama ta'a. Warri dubbii kana dhagee anaxxamanaa tuni jedhuutu isan dhagee kana warri dhagee itti amanuun dirqama ta'a. Maaliif hin erge waan ta'eef abbaatu anatti isa manaa abbaa kootti isa manaa jedhe kana isa tokko jedhee anatti amanaa jechuunsa dubbii Waaqayyoo irraa dhagee isinitti himu dubbii sirrii ta'uusaa dubbii Waaqayyoo ta'uusaa fudhadhaa jechuusaati. Isa kana immoo yoomiyyuu taanaan barsiisa Iyesuus Kiristoos isa sirrii isa Iyesuus dubbate isa sirrii isaa ni fudhanna. Akkamitti fudhachaa jirra? Ammayyuu fudhachaa jirra. Iyesuus ani ilma namaatii jedhee barsiise miti? Eeyyaa ilma namaa ta'uusaa persentii 100% ni mirkaneessina namadha. Ergamaadhaan jedhee gaafa inni barsiisu persentii 100% ergamaa saba Israa'el ta'uusaa amannee jirra. Warra saba Israa'eliif ergamuusaa persentii 100% amannee jirra. Garuu kanarraa kan hafe ani Waaqayyoodha illee hin jedhu Yesuusis nutis immoo Waaqayyoodha jennee itti namannu. Ergamaa ta'uusaa garuu persentii 100% ni mirkaneessina ni amanna. ورسول الله معلمنا Sidiramoo Daani'el. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. باية نمتي تولا باية إبسا بريدا ويكني تيفي. باية نتي تولا جرا. مي دانيال أنا تي أمانا أبات سامانا كان جرو كنا سيبسو. تدا باليتشو. Mayyee fufa. Anattis amanaa abbaattis amanaa jechuun maaliif akka inni jedheen si ibsa. Tokkoffaa jalqaba Yesuus Kiristoos wanti inni dubbataa ture dhugaa ta'uu ni amantami? Dhugaadha miti? Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaa kan inni dubbataa ture fakkeenyaaf nuti akka islaamummaatti Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaatti yoo kan hin amannu taate islaamummaa keessaa baana. Amanaa jechuun kana jechuudha. Ergamaa ta'uu isaatti amanudha. Akka waaqaatti immoo akkuma Yesuus barsiisee akka waaqaatti kan nuti amannu Rabbi tokkichaatti kan nuti amannu akkuma Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti dubbatee Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos isaatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Kana jechuun Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaatti amannee Rabbi tokkicha ta'uu isaatti amannee jechuudha. Gara biraatiin gaafa Alaazariin kaasu abbaa galateeffatee akkaataa itti ergite isaa beekaniif jedhe. Kanatti amanama jechuudha. Ergamaa ta'uu isaa kanatti amanudha. Malee dubbiin dubbatee hundinuu egaa dhugaa ta'e fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos ni beela'e nama guutuu waa guutuu jettanii baratta jedhee yaada akkasii miti? Nama guutuu waa guutuu akka hin taane jalqaba irratti tokkoffaan ni dadhabe waaqni hin dadhabu lammaffaan ni beela'e waaqni hin beela'u. Maaliif nama guutuu waa guutuu waan ta'eef namummaa isaa keessaa akkuma ati ragaasira qolaasaasiin keessaa kennataa jirtu namummaa isaa keessaa guutummaa namummaa isaa keessa foon waaqummaatu jira. Musamar hin dubbadda. Waaqummaa guutuutu jira. Erga itti kan amantu taate waaqni hin dadhabu. Because gaafa dadhabu sana waaqni keessa hin jiru jechuudha. Asumatti amanuu dandeessa fudhachuu dandeessa jechuudha. Inni lammataa gaafa beela'u sana waaqni keessa hin jiru. Waaqni hin beela'u waan ta'eef waan nyaatatti hin hajamu waan ta'eedhaaf. Sigalee kana nu maal jennee tamannaa Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaatti amannaa. Gara biraatiin ergamaa ta'uu isaa immoo gadi dhaabnee kan nuti sii kenninu ergaa Ibrootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti Yesuus Kiristoos ergamaa fi hangafa luboota ergamaa ta'uu isaatti amannee jechuudha. Akka Malkiisaadiqiitti illee bakkeeffamee dubbatamee achirratti. Kana jechuun ergamaa ta'uu isaa ibsudha. Yesuus Kiristoos ani homaa gochuu hin danda'u. Gaafa kana jedhu ergamaan ofii isaatii homaa gochuu hin danda'u. Maaliif fedha isaa erga duukaa bu'a waan ta'eedhaaf. Fedhii isaa erga eenyuun abbaadha. Ani fi abbaan tokko kan inni jedheef
Maaliin tokko isaaf abbaan. So fakkeenyaaf akkuma dhiirri mataa warra fakkeenyaaf kana ol qabsiisan si ibsa bareecha. Dhiirri mataa warra sagalee xiqqoo jira yoo sin jeeqaa jiraate sagaleen sin jeeqaa jiru miti. Yaa kana Yesuus Kiristoos gaafa barsiisu. Ani fi abbaan tokko jechuunsaa abbaan akka dhageetti foon faraduudhaaf an akka abbaa kiyyaa dhageetti farada sirriidha abbaan eenyutti dubbata Yesuus itti hima Waaqayyo Yesuus itti dubbata Yesuus immoo uummatatti dubbata sabasitti yaalamu Yesuus itti dubbata Waaqayyo immoo gaafa Yesuus itti dubbatu namni immoo Yesuus immoo gara namaatti dabarsee dubbata jechuudha kana jechuun anaa fi Waaqayyo tokko jechuu isaati jechuudha. Tokkummaan jiraan gara kanaan malee waaqummaan miti. Maaliif Yohaannis boqonnaa 14:28 irratti abbaan na caalaa jedhee dubbateera. Gara biraatiin achuma irratti bootatti dubbifatte irratti abbaan koo hunduma irra caalaa jedhee dubbateera. Achuma irratti bootatti dubbifatte jechuudha gaati biratti irratti. Kanaafuu abbaan hunduma yookaan immoo Waaqayyoon hunduma isaan caalu ragaadhaan lafa kaa'eera. Gaafa gara biraatti immoo deemtee ilaaltu wangeela Yohaannis Asatama fidette kana si ibsaa deemaafanii. Ximaatiyos keessatti tokkoffaa boqonnaa lama keessatti maal jedhaa boqonnaa lama lakkoofsa 5 irratti Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoo fi nama walitti fidu dubbii maasii ibsufani ani fi Waaqayyo tokko inni jedhe Waaqayyoo fi nama walitti fidu tokkicha innis immoo Yesuus Kiristoos isa nama ta'e Yesuus Kiristoos nama ta'ee mul'ateedhaan. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nama ta'ee mul'achuusaa qabatte sii galeera jechuudha ifaara kun. Inni Waaqayyo tokkochatu jira. Inni gidduu dhaabbatee namaa fi Waaqayyo walitti araarsu sun immoo eenyudha? Yesuus miti? Inni gidduu dhaabbatee namaa fi Waaqayyo walitti araarsu Yesuus. Kanaafuu maal jennee amannaa Yesuus Kiristoos ergamaadha. Sirriidhaa Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uusaa ibsaa jechuudha. Kuni ifaadhaa fi dubbii hin haalamnedha. Sigalee? Ani immoo gaaffiin qaba asitti lammaffaa Ximootiyoos jettee ani immoo tokkoffaa Ximootiyoos 3:16 yoo wangeelis bukkee jira ta'e maal jedha baasi? Ammas waa'ee waaqummaa Yesuus dubbata ammas. Amma waan kan wal bukkee darbuu hin dandeenye lafa macaafni qulqulluu waaqummaa Yesuus lafa lakkoofsaan qabu. Ximootiyoos isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Ishi maal natiifan baasa mara koo bare. Ishi banaan jira. Ximootiyoos isa jalqabaa. Ximootiyoos isa jalqabaa ishi boqonnaa meeqa? Ximootiyoos isa jalqabaa meeqa? 3:16. Ishi. Ishi nama Waaqayyoo ta'uu dhaggeeffadhu laal. Nama Waaqayyoo ta'uu keessa laal nama Waaqayyoo ta'uu keessa iyyuu dhoksaan guddaan akka jiru amanamaadha. Eenyuun jedhee? Nama Waaqayyoo ta'uu keessa iyyuu dhoksaa guddaan akka jiru amanamaadha. Ati nama Waaqayyooti moo nama Waaqayyooti miti Daanii? Nama Waaqayyoodha. Yaa nasi keessa dhoksaa guddaan akka jiru amantaa? Akka barsiisa wangeela kanaatti. Ishi itti tarii. Kanaafuu Yesuus ergamoota Waaqayyoo keessa akka inni ta'e amantee moo namanne? As keessa kan jiru ergamoota Waaqayyoo ta'uu isaati kan dubbatamu. Yesuus Waaqa kan jedhu hin jiru. Kanaafis inni foon uffatee mul'ateeraadha. Hafuurichi dhugaa. Ishi kanaafis qoyga kan lalla. Siifan dubbisa rakkoon qabu. Kanaafuu gadi siqee kanaafis immoo inni foon uffatee mul'ateera. Hafuurichi dhugaa galcheeraaf. Eenyuuf hafuura dhugaa galcheefi? Eenyutu dhugaa galcheef? Fakkeenyaaf foon uffatee foon uffate kun maalidha? Atis foon uffatte Daaniikoo Daanisha atis foon uffatte akkati foon uffatte gadi dhaabeen sii kenna atis foon uffatte akkati foon uffatte siin kenna barbaachisa ta'e maal jedhee hafu ilaal hafuurichi dhugaa galcheeraaf jedhe
Yesuus waaqa jecha hafuurichi dhugaa galchiraaf gaafa jedhu garuu hafuuratu barsiisara. Asitti hafuurri sun kan waaqayyoo ta'uu siif hin kenna ragaallee. Ergamoota waaqayyootti argameera. Ergamoota waaqayyootti argameera. Kana jechuun hafuurri kan inni dhugaa galchaa dhufu kan hafuurri dhugaa kan inni galchaa dhufu hafuurri barsiisaa jira mitiire. Dhugaa kan hafuurri galchuu barsiisu miti daani. Yaa kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa kan jedhu gonkumaa lafa fiduu dandeessu. Ati immoo foon uffatte. Waaqayyo gaafa lafa kana hunda isaa uumuu foon hafuuraan uume. Hafuuraan uumuu isaa siin kenna. Hafuurati baafattu kana gaafa sii kennu waaqayyo akkati jiraattu sii godhe. Gaafa hafuurati baafattu kana si keessaa fuudhee wangeelli akkati duutu taata. Hafuura kan namaa kenne hunda namaatiifu waaqayyo. Uumamni lafa kanarra jiru hundinuu foon uffateedha wangeelli. Because lubbuun duruma uumamtee jirti. Lubbuun duruma uumamtee jirtu waan ta'eef rabbiin biratti. Kanaafuu akkasii jechuudha Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uun shakkii wayii. Shakkii wayii hin qabu waan si shakkii. Akkamitti waaqayyoon beekuu? Yaa akkamitti waaqayyoon beekuu dandeenya? Amma fakkeenyaaf Allah yookiin yaa bi'alaamatihi fakkeenyaaf alaamaa wanti ni aayataa isaa. Aayatan ni agarsiisa fakkeenyaaf rabbi jiraachuu jalqabu mayyuu ofirraa kaasee ilaalate maaltu kanatti na uume? Humni kanatti na uumee jira jettee ilaalta. Gara biraatiin immoo amantiin fakkeenyaaf si barsiisu jira. Amma akka shari'aa islaamaatti quraanatu nu barsiisa. Akka rabbiin tokkoffaa akka rabbiin jiru gadi dhaabee kan si barsiisu quraan. Rabbii jalqaba hin qabu dhuma hin qabu. Kana jechuun wanti tokko ardiin kun wanti isin ittiin maaneji taatee jirtu humna tokkoon jechuudha. Humni suni humna Allahiiti. Akkamitti immoo rabbiin beekuu dandeenya? Rabbi sana akkamitti beekuu dandeenya gaafa jettu ajaja isaa dubbisudha. Fakkeenyaaf rabbi tokkichi jiraachuu isaa Isaan alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoos kan inni barsiisaa ture waaqayyo tokkichatti. Siigalee waaqayyo tokkicha gabbaraadha. Waaqayyo tokkichaaf abboomamaa. Akka seera keessa deebiitti seera Museen barreesse jettanuttis akka Yesuus dubbisetti seera sana tokkicha ta'uu isaa amanuudha. Isa inni immoo jiraachuu isaatti amanuudha. Siigalee inni durumayyuu jiraataadha akka inni jirutti amanuudha. Kana immoo fakkeenyaaf waaqayyoon eessaan nutti dubbata. Akkamitti waaqayyo wal baruu dandeenya yookaan jettu kan taate gara hojii ergamtoonni ajajan irra deemudha. Siigalee fakkeenyaaf waaqayyo gaafa dubbatu eenyutti dubbata? Eenyutti dubbata? Ergamootatti dubbata. Akkasii miti Daanii? Ergamootatti dubbachaa ture. Immoo namootatti dubbachaa turani. Yaa kana jechuun anaa fi abbaan tokko seedhame sanatti tokko jechuudha. Siigalee ergamootatti dubbata. Yesuusitti dubbate amma yeroo sanatti. Yesuusitti waan dubbatu waaqayyoon. Yesuus immoo fuudhee uummata waliin ga'e uummata sanaan ga'e jechuudha. Uummanni sun immoo yookaanis immoo warra dhiiraa sana barsiisaa ture. Akkuma mataa waaqayyo mataa Yesuus eenyudha? Waaqayyoodha miti? Mataan warra dhiiraa Yesuus. Mataan Yesuus immoo waaqayyoodha. Kana jechuun hooggansa keessatti ajaja keessatti jechuudha siigalee. Ergamoonni eenyutti himu uummatatti himu. Ergamootatti kan himu garuu eenyudha? Waaqayyoodha. Kan gabaabumatti akkasii jechuudha. Siigalee. Achi fakkeenyaaf akka maddoo kanaatti beekaa fakkeenyaaf quraanii fi quraana wangeela jechaa irra amanu. Quraannis waa'ee waaqa. Quraannis waa'ee waaqayyo abbaa hin kaasaa. Allah qofaa jedha. Macaafni qulqulluun immoo yookiin 66 nuyi as amannu immoo seera uumamaatii kaasee. Quraanis seera ba'uus qabaa, seera lakkoofsaas qabaa. Waan baay'ee hin qabaata. Yaan keenya immoo macaafa 66 hamma gooftaa Yesuus Kiristoos ol ba'uusaa fi deebi'ee dhufuusaatti kan inni barraa'ee jiru. Kana qaba. Yesuus ani deebi'ee Quraanni isheetti buufete gaafii gaxumur. Ole fakkeenyaaf Yesuus ol ba'eera gara mirga waaqayyootti ol ba'eera deebi'ee immoo dhufaa jenneetti amanna. Muhammad fakkeenyaaf eessaa jalqabee maal barsiisee waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee dhuma biyya lafaa yookiin immoo namni maalitti akka jiraachuu qabu maali amma quraanni maal jedha
yaa ishi gaafa shamma siifan ibsa fakkeenyaa fi gaafii ati kaaftee ni jalqaba waa'ee nabi Muhammad itti tunnu fi waa'ee Yesuus kaastee chiki waa'ee nabi Muhammad siifa salawaatu rabbi wassalaamu alayhi inni jalqaba Yesuus Kiristoos gaafa barsiisaa ture maal barsiisaa ture wangeela mataa isaa qaba wangeela barsiisaa ture malee 66 Afrikaa qabdu kana miti because inni 66 kan Luuqa wangeela kan Yesuusiif kenname wangeelatu Yesuusiif kenname barazamuu isaa sitti ma wangeelatu Yesuusiif kenname wangeela sana barsiisaa ture inni wangeelli Yesuusiif kenname inni barsiisaa ture har'a yookaan immoo injilli yookaan jedhamee nuti beeknuun Yesuusiif kenname har'a lafa kanarra jiru because achi keessa maaltu kan jedhu jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka isaan dhufan himee jira akka ani ergamaadha atani alkitaba waj'alani nabiyya ana kitaaba naa kenneera ergamaa na godheera jedhee dubbate wangeela injiliin kana keessatti jechuudha kana jechuun akkuma sanatti wangeela keessatti dabsamee akkasuma ta'etti kitaaba yookaan macaafa 66 kana keessatti barreeffamee haa jiraatu malee inni barsiisee wangeelli sun hin jiru sirriitti hin jiru dhibbaan dhibbatti hin jiru siigalee kana keessatti immoo kan inni barsiisaa ture fakkeenyaaf waa'ee Yesuusiin sobsiisuu ammas agarsiisu wangeeluma keessaa baasee haaluma amantuun jechuudha meegaa fi tokkoon si agarsiisa laa amma jechuma Yesuusiin daayirektii sobsiisuun si agarsiisaa viidiyoo baasee inshallah na hordofiin siin agarsiisani 16 Maatiyus 16 yaa Maatiyusiin mee boqonnaa 16 lakkoofsa 27 banadha yookaan viidiyoo sii baasa akkama wangeelli kun barazame kan si agarsiisu jechuma Yesuusiin dogoggoratti ibsu jira Maatiyus 26 Maatiyus boqonnaa 16 lakkoofsa 27 achi kaasanii dubbisna shiftaana dubbisu dubbisi haa ta'u iyyuu malee nuyi gufuu akka isinitti hin taanetti gara ciisa bishaanii dhaqaatii eessa dubbisaa jirta Maatiyusiin boqonnaa 12 jedhe bar boqonnaa 16 jedhe jaamni boqonnaa 16 lakkoofsa 27 ilmi namaa seedudha 16:27 ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira yommus adduma addaan akka hojii isaatiitti gatii isaa in kennaaf xumuri jedhu 28 xumuri ni jira 28 jedha baliik namoota dhuguman isiniin jedha namoota as dhaabatanii lakkoofsi 28 dhuguman isiniin jedha namoota as dhaabatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru jedha. yaa galatoomi maal jedhee tokkoffaa 27 rakaasin si ibsa 27 maal jedha ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira fiichariidha gara fuulduraatti miti fuulduratti sanii dhufu jechuudha daani sanii gara fuulduraa dhufuu dubbataa jira yemmus jedhe gaafa dhufe sana immoo adduma addaan dhufuuf jira sasiichi dhufu dubbataara yemmus adduma addaan akka hojii isaatitti gatii isaa ni kennaaf siichi dhufee gatii isaa kennaaf jechuudha akka hojii isaatitti akkasii miti ishi dhuguman isiniin jedha namoota as dhaabbatanii jiran keessaa hamma dubbiin kanan si fideef namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kan utuu hin du'in
ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuuf isaa arguu jiru. Dhufuu isaa arguuf jiru. Dhuguma amma kuni namoonni achi dhaabbatanii jiran Fariisonnis haa ta'u barattoonni isaa bartoonni Yesuus Kiristoos jiru wadha lubbuudhaan. Daanisha adda lubbuun jiru bartoonni isaa. Daani jirtaa? Kukutaa sagaleen kee. Sagalee kukkutaa sorry. Ani torki kooti. Bartoonni isaa jiru Daani. Jira sagalee kukkutaa. Okay. Sagaleen kun jiru yaa jamaa. Yaa. Jira sagaleen keessan jira. Yaa. Ijoollee taap koopiliin godhame. Intini akkaawuntiin koo baay'ee nagaamiti warri intini isaanii fooloo godha. Bartoonni isaa hara lubbuun jiru Daanisha. Miutirraa kakkaasaame. Bartoonni isaa jiru hara lubbuudhaan. Bartoonni isaa jiru amma gaaficha kana si gaafadhe bartoonni isaa lubbuun jiru namoota as dhaabbatanii jiran keessaa argi sirriitti hubadhu namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kan utuu hin du'in gaafatti dubbatu sana bar kan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru. Yesuus Kiristoosis ichi deebi'ee dhufa. Akkamiti? Wanticha irra deddeebii dubbisieti. Ishee irra deddeebiin si dubbisan ma dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu ishee. Dhuguma isiniin jedha. Namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin. Wanta akka sedheeffani beeka. Aha. Qoyka wanta isaatti hin deebina. Namoota as dhaabbatanii jiran keessaa kan utuu lubbuun hin du'in jiran jiru. Daani. Namoota yeroo inni itti dubbatu dhaabbatanii jiran keessaa kan utuu hin du'in lubbuudhaan jiran nu jiranii. Daani niitoorkiin koo jira natti fakkaata keetuma shakkaa jira. Tole. Anatirraa akka chaasbuti meequma amma. Ayyela. Dhuguman isiniin jedhaa namoota dhaabatanii jiran keessaa kan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru jedha. Yaa. Maa jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos mootummaa isaatiin hin dhufne namni immoo barattoonni isaa lubbuun jiruun jedhe namoota gaafa inni achi dhaabbatee itti dubbataa jiru keessaa lubbuudhaan namni jiru jiraa har'a kan jiru wayii kana nutti agarsiisuu dandeessu. Niitoorkiin kee jeeqaa jira natti fakkaata dhaan. Niitoorkiin kee jeeqaa jira. Kukkutaa garuu hanqi illee amma dhaga'an jira sirriitti mootummaa isaatiin dhufuusaa arguuf jiruudha. Isa kana ishee ati akkamitti fudhatte fakkeenyaaf bartoonni hin jiranii Yesuus Kiristoos kun garuu mootummaa namoota dhaabatan keessaa ituu lubbuun jiranii mootummaa isaa abbaa isaatiin yookiin immoo namoota wajjin yeroo inni dhufu arguuf jiruudha. Eshi. Asii na sagalee sorry. Itti fufee. Kanaafuu fakkeenyaaf kana ishii jedhi katti fufii addana kitaabta fakkeenyaaf kitaabni soba dubbiin Yesuus kun sobaatti dabarteeti.
Dubbiiwwan milakkii Yesuus hin jenne numayyuu malee dubbichuma. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos dhugumaan isiniin jedha. Namootas dhaabbatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru jedhe bara. Du'a isa kamiin jedhe laataan isa fakkeenyaaf gaarraa isaatti nuu ibsa amma kana keessaa dhufu erbise waan ta'eef asirratti fakkeenyaa hin dubbanne fakkeenyaaf Yesuus bakka fakkeenyaa itti dubbate qaba bakka fakkeenyaa hin dubbanne qaba hamma fakkeenyaa hin dubbanne asirratti dubbii ifaan dubbate itti meene. Du'a lama jira. Iddoo fakkeenyaa dubbatu qaba iddoo fakkeenyaa hin dubbanne qaba. Du'a lama jira fakkeenyaaf akka an beekutti duuti lama jira. Namootatu isinedha. Gara olii isaa ta'uu dubbifnee waa'ee hafuuraa kaasee jira jechuudha. Waa'ee bartootatu tarii dubbii isaa kana hin hubanne ta'uu danda'a. Wanta kaasee Yesuustu beeka. Nama dubbii kana deebii laachuu hin danda'u. Kutaa tokko itti dhaqee keessaa fuudhee. Mishu garaa kaasee dubbisuu dandeessa. Garuu dhaggeeffadhu amma dubbichi fakkeenyaaf kana ifa galaan sitti himaa jira. Namoonni gaafas lubbuun dhaabbatanii achi jiran Fariisonni bira jiraachuu danda'u gaafas. Siigalee bartoota isaa qofaan ergasii Yesuus bartoota isaa qofaan haa ta'u. Bartoota isaa qofaan gaafa kanatti dubbatu gaafa barsiisu kana. Siigalee namootas dhaabbatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in jedhe malee gariin jedhan du'a bartoonni isaa kan du'e jira keessaa akkas taanaan immoo yoo kana fuuraa ta'e bartoota isaa keessaa kan du'e jira. Een jiraata ta'e jiru. Eenyuun naa kennuuf Yahudaa deebiin hin du'e. Yesuusiin ganaa ture fakkeenyaaf Yahudaani higaneera namoonni gagganan jiru gooftaa Yesuus yookiin immoo jireenyicha kan dhaban jiru bartoota isaa keessaa. Kun waa'ee Yahudaa sana dubbataan jiru bara namootas dhaabbatanii jiran keessaa idhaara malee waa'ee jireenya hafuuraa miti kan inni dubbachaa jiru siin galle maleeti. Jireenya hafuuraa sun taane kan inni dubbachaa jiru waa'ee lubbuun jireenya isa biyya lafaatti himaara. Mootummaa haatiin gaafa dhufutti agarsiisuu itti dubbataara malee jireenya hafuuraa miti. Isa lubbuu hafuuraati miti. Soo kanaafuu dubbii Yesuus Kiristoos dhibbaan dhibbatti lafarraa akka inni hin jirre sitti himaara. Muraasni jiraachuu danda'a gariin dhibuu danda'a. Siigalee kanaafuu itti dabalameera. Because tura ite koodeksiidhaan ite ilaaltee wangeelli hedduun keessan jiru waan ta'eef. Hamma asirraa qabeessitti agarsiisuu danda'a wangeelli hin jiru. Garuu akkasumatti siif galeetan dhiisee malee. Haa ta'u gaa. Fakkeenyaaf ani isa kana booddee waajjinaa ta'uu dandeenya maaliif akka inni garuu hin beeku kutaa tokko bicha amma dubbisuun naan mijatu bal'inaani. Yaa akkas gurra si buufi malee bal'inaan itti ta'eef miti rakkoon qabu. Rakkoon qabu fayyishee amma fakkeenyaaf wanti sabare immoo maaliif akka Yesuus jedhe immoo kottuu nu ibsi rakkoon qabu. Fakkeenyaaf akka amantii dhugaa tokkotti deebi'uudhaaf. Itti fufi bakka Isaayyaasuma kee wangeeluma. Gaafii kee gaafadhuun jedhe bar dhiiseera bar. Al tokko si ibsee ga'eetti deema maal jedhee Isaayyaas raajichaa keessatti Quraanaatti Isaayyaas raajichaa keessatti garbicha godhee waamaa ture Yesuus Kiristoos Waaqayyo miti boqonnaa 42 irratti lakkoofsa tokko irratti. Akkuma sana Yesuus Kiristoos maal jedha Maatiyoosiin keessatti boqonnaa 12 keessatti dhufe maal jedha lakkoofsa 18 irratti jechuudha. Inni ilaal raajiin Isaayyaasiin dubbatame kunis isa Isaayyaas raajichaa keessatti dubbatame raawwachuudhaaf ta'e maal jechuun innis